Gooftaa keenya, fayyisaa keenya, abbaa keenya, ati dhugumaan iddoo jireenyaa ijoollee kee godhachuu jaallatteetta. Ati iddoo jireenyaati ijoollee kee iddoo jireenyaa godhattee keessa buufatta. Gidduu jiraatta. Nama kee keessa buufattee nama kee keessa jiraatta. Ati jireenya. Ati dhugumaan isa namaa keessa jiraatuudhaati. Warra siif of kennan keessa jiraattaati. Yeroo kana si barbaanna. Yeroo kana Gooftaa akka ati gara garba kee dhuftu, gara ijoollee kee, gara ilmaan kee akka ati dhuftu si kadhanna Gooftaa. Gara koo akka ati dhuftu, gara isaan kanaa akka ati dhuftu, humna Hafuura kee qulqulluun kottu, humna Hafuura kee qulqulluun nu haaressuuf, garaa keenya laphee keenya haaressuuf kottu si barbaanna. Kottu si barbaanna. Kottu Hafuura qulqulluu, Hafuura Waaqayyoo, Hafuura jireenyaa, foolii jireenyaa kan namatti gootu. Kottu foolii jireenyaa nutti godhi. Iyyee Hafuurri kee yeroo kana nurratti qilleensa'u, namoota kanarratti qilleensa'u. Qilleensa'i Hafuurri Waaqayyoo. Qilleensa'i namoota kanatti. Qilleensa'i nutti. Qilleensa'i nutti. Qilleensa'i. Luuda labassaabti jiikkala labassaam torokaan tarabodiyaana. Qilleensa'i. 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 Qilleensa'itti. Qilleensa'i lubbuu kanatti. Qilleensa'i amma yeroo kana. Qilleensa'i warra si dhaggeeffatanitti. Qilleensa'i warra si barbaadanitti. Hafuurri Waaqayyootti qilleensa'i. Hafuurri jireenyaa kun qilleensa'itti. Nutti qilleensa'i. Qilleensa'i. Laphee keessan banaa. Laphee keessan banaa. Hiikamaa. Laphee keessan banadhaa. Qulfii garaa keessanii banadhaa. Luuda labassaamti jiikkala labassaam tordona. Riiboo saabti biikaan tarabodiyaanna taraboon saayidilee saamtan dayne. Riimoo saabtonoon. Banadhaa qulfii garaa keessanii. Banadhaa laphee keessan. Banadhaa keessa keessan. Banadhaa. Ola galuu Gooftaan. Ola galuu Goofticha Hafuura qulqulluu. Laphee keenyatti ola galuu. Laphee keessanitti ola galuu. Laphee keessanitti ola galuu. Laphee keessanitti ola galuu. Isin dambututtan. Isin kan dadhabdan. Isin yaaddoodhaan dhumaa kan jirtan. Isin sodaadhaan dhumaa kan jirtan. Isin dhibeedhaan dhumaa kan jirtan. Yaaddaa kan jirtan. Isin dhukkuba koronaatiin amma yeroo kana dhiphachaa kan jirtan. Sireerra kan jirtan. Sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Hafuurri qulqulluun gara keessan dhufu. Hafuurri fayyinaa kun gara keessan dhufu. Hafuurri fayyinaa kun gara keessan dhufu. Hafuurri fayyinaa kun gara keessan dhufu. Humni dhukkubaa kun maqaa Gooftaa Yesuusiin ammaa jalqabee isinirraa haa cabu. 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 Isin dhibee kanaan qabamtanii kan jirtan. Dhibee kanaan dhibamtanii kan jirtan. Dhibee kanaan sammuu keessan dhiphachaa kan jiru. Yesuus Kiristoos amma yeroo kana isin gargaara. Isin fura Gooftaa Yesuus. Isin gargaara Gooftaa Yesuus. Maqaa Yesuusiin humni dhukkubaa kun irraa cabirraa maqaa Yesuusiin. 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 Cabirraa saba kanaa. Cabirraa saba kanarraa. Cabirraa saba kanarraa. Cabirraa saba kanarraa. Cabirraa. Hafuura sodaa kee fudhattee irraa beenu. Hafuura doorsisaa fudhattee irraa beenu. Ergaa doorsisaa irraa fudhattee irraa beenu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Boris iftaanis hinduuta. Hinduuta ittee kan itti dubbattu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Yesuus Kiristoos du'eeraaf namoota kana fureera. Si fureera. Si fureera Yesuus Kiristoos saabii cubbuu keef du'eera si hiikera Yesuus. Hin sodaatin amani. Sodaatin aman dhibee kamitti iyyuu kan jirtu. Amma yeroo kana Yesuusitti amani. Gooftaa Yesuusitti amani. Yesuus Kiristoos hiikuudhaaf amma yeroo kana gara kee dhufeera.
gara kee dhufeera ergaa kanaan dubbii kanaan gara kee dhufeera Yesuus gara kee dhufeera Hafuura Qulqulluun gara kee dhufeera Hafuura Qulqulluun hidhaa kee hiikuudhaaf waanjoo kee cabsuudhaaf ammayyuu maqaa Yesuus waanjoo sirra jiru haa cabu waanjoo sodaa sirra jiru haa cabu waanjoon du'aa si doorsisu haa cabu waanjoon rakkinaa si doorsisu haa cabu waanjoon hiyyumaa si doorsisu haa cabu waanjoon dhiphinaa si doorsisu haa cabu maqaa Yesuus sirraa haa cabu sirraa waanjoon namaa sirraa haa cabu waanjoon namaa si doorsisu sirraa haa cabu maqaa Yesuus sirraa haa cabu hiikami iddoo ati yeroo tartiibni jirtu wanatti milikinna mul'atu nanna kee keessatti sammuu kee keessatti garaa kee keessatti milikinna mul'atu maqaa Yesuusiin milikita hafuura Waaqayyoo milikita dibamuu kee milikita dibata kee milikita dibamuu kee amma yeroo kana sirratti mul'atu si keessatti mul'atu maqaa Yesuusiin hiikami. Tole fagoo dhiyoo kan jirtan Waaqayyoon ammas daballeen kadhannaa Waaqayyo naannoo masin jirtan iddoo masin jirtan irratti hafuura isaa isinii erga. Wanti irratti kadhannu Waaqayyo ayyaana isaa hafuura isaa akka inni isinii ergu isinii kadhannaa. Darbee namoonni lola garaagaraa qabdan jirtu Waaqayyo lola keessan bakkuma isin jirtanitti isin irraa cabsa. Hafuurri Waaqayyo warri isin irraa dhaamee jiru ayyaanni Waaqayyo hafuurri Waaqoo kan isin jalaa dhaamee jiru amma sa'aatii kana rodda kana kadhatamoo isinii qabsiifama. Sababiin kana jedhuufan qabaa ibsaatu mana namoota baay'ee keessaa babbadee yookaan dhaamee jira. Kun hafuurri Waaqayyo ifi Waaqayyo sirraa hin badu amma sa'aatii kana sii bobaa. Warra addana jirtanis kaanii dhaabannee Waaqayyoon hin kadhannaa. Harka keessan tokko laphee keenyarra kaadhaa tokko gara Waaqootti ol qabadhaa. Waaqayyo dhaloota baay'eedhaaf hafuura isaa hin deebisa. Inni lammaffaa namoonni jireenya hojiin keessan sin jalaa qabamee jiru. Daldalli keessan sin jalaa qabamee jiru. Warri gabaa keessaa nagaddan, warri suuqii keessaa nagaddan, warri mana keessaa daldaltan. Mana keessaniif isin gidduu hojii keessaniif isin gidduutti wanta hamaa hojjetame nan argaan ture. Waaqayyo dhaloota baay'eedhaaf eebbisaanii akka gadhiifamuuf moortuun yookaan gomattuun yookaan wanta hamaa hafuura ammeenyaa jin olii galtee qabeenyaan namaa akka hin guddanneef hojiin namaa akka misoomneef daldalli namaallee akka gabaan argan namoonni baay'een harka marattanii akka teessaniif seexanni kan hojii keessan irratti ramadee jira. Har'a galgala kana Waaqayyo kana bilisa sin baasa. Waaqayyo bilisa sin baasa. Qabeenyaa keetti hafuura keetti Waaqayyo si deebisa. Hojii keetti Waaqayyo si deebisa. Amma sa'aatii kana humna biyya Waaqaa isinii waamna akka kadhachuu dandeessanitti hafuura Waaqayyo daballee isinitti waamna. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Dubbii nutti dubbatteef hafuura kee ayyaana keef si haa galatu. Amma si galateeffachaa si kadhanna araarri kee saba biyya keenyaaf haa ta'u. Lafa dhiyoof lafa fagoof araarri kee nuuf haa ta'u. Saba kanaaf ulaan araaraa duumessi biyya Waaqaa haa dhufu. Ilaa dhaloota kana jala galaa duumessi biyya hundumaarra dhufaa jira. Waaqayyo ulfina isaan hin mul'ata. የእግዚአብሔር ክብር በእያንዳንዱ ሰው ቤት ላይ ይቀርባል፣ ይገኛል፣ ይመጣል፣ እየመጣም ነው። ዋቀዮ ዱፌረ ኡልፍኒ ዋቀዮ መነ ኬሰንራ haa dhufu. Amma sa'aatii kana araarri Waaqayyo tokko dhalootaaf haa ta'u. Tokko namootaaf haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ammayyuu araarri isiniif haa ta'u. Amma isiniin kadhadhaa humni biyya Waaqaa raawwatee mana keenya irratti ramadamu. Inni ibsaa keessan ibsaa jireenyaa isin jalaa dhaamsu irraa kaasee isinirraa rukutamu. Dubbii dhaggeeffattan argitan kanaan humni Waaqayyo deebi'ee mana keessan irratti haa bobba'u. Ilaa jilba keessan illee dibeera ayyaanni Waaqayyo isiniif haa dabalam. Ammayyuu hafuurri Waaqayyo isiniif haa dabalam. Ifi biyya Waaqaa hafuurri biyya Waaqaa tokko dhaloota
kana haa qabatu. Ilaa afurri waaqayyoo yoo si keessa dhufe yoo si keessa jiraatu jireenya kee ifa taatu si dabalama. Maqaa gooftaa Yesuusin ifi waaqayyoo mana keessan irratti haa ba'u. Duumessi ulfinaa mana keessan irratti haa ba'u. Afurri biyya waaqaa isin irratti haa dhufu. Ergaa waaqayyoo isiniif haa dabalamu. Ammaa kaasee isiniif haa dabalamu. Yeroo kana isiniif haa dabalamu. Amma immoo qabeenyaan keessan jireenyi keessan hojiin keessan daldalli keessan qabamee kan jiru yeroo kana kaasee bilisan baasa. Isiniif hojii keessan gidduutti kan hojjetame dhiiga Yesuusin isinirraa haa rukutamu. Isiniif hojii keessan gidduu foolii hamaa kan ka'e isinirraa haa rukutamu. Isiniif mana keessan gidduu taa'ee hojii keessan harka marattanii kateessan kan godhu warri eebbisin jalaa xiqqaate warri eebbi kan qabame ammaa kaafnee harka diinaadhaa hin baafna. Maqaa Yesuus Kiristoosin harka diinaatti isiniif haa ba'u. Maqaa Yesuusin harka diinaarra isiniif haa ba'u. Humna seexanaa isinirraa rukunneerra. Humna goomataa isinirraa dhoofneerra. Humna xibaaraa isinirraa dhoofneerra. Humna xinqolaa isinirraa dhoofneerra. Fagoo dhiyoo taa'ee akka itti hin hojjenne harka marattee akka itti teessu kan godhu eebba kee kan si jalaa qabe eebba fooniif hafuuraa kan si jalaa qabe hafuura kee kan si jalaa qabe nagaa kee kan si jalaa qabe fayyaa kee kan si jalaa qabe lola kan sinitti darbate eebba kee nyaatee si qabatee kan jiru fayyaa kee qabatee kan jiru seexana mana kee irratti ramadamee gungumsiisaa si deemsisu lafa jirtu hin waraanamta dhiiga Yesuusin hin waraanamta hafuura waaqayyoon hin waraanamta biyya baaba gorraa hin waraanamta biyya Itoophiyaa kee hin waraanamta biyya naannoo kanarraa hin waraanamta sammuu namaa kan waraantu dhiiga Yesuusin hin waraanamta ilaa kunno Amboo gubbaarraa hin waraanamta kunno Asoosaa gubbaarraa hin waraanamta kunno Gambeela gubbaarraa hin waraanamta kunno Dambidoolorraa hin waraanamta kunno Finfinnee gubbaarraa hin waraanamta dhukkuba baattee balbala namaa kan deemtu rakkina baattee balbala namaa kan deemtu yaaddoo baattee qe'ee namaarra kan marmaartu kunno magaalaa Finfinneerra kan naannoftu kunno Diree Dawaarra kan naannoftu kunno Hawaasaarra kan naannoftu kunno Baahirdaarra kan naannoftu biyya fagoo biyya dhiyoo kan loltu dhiiga Yesuusin si waraanneerra dhukkuba baattee kana deemtu si waraanneerra lola baattee kana deemtu si waraanneerra tosha baattee kana deemtu si waraanneerra yaaddoo baattee kana deemtu si waraanneerra dhaloota kan nyaachuu barbaadu si waraanneerra ciniinsuudhaan kan nama dhibbiftu si waraanneerra iyyuma kan namarratti ajjeechu si waraanneerra abaarsa kan namarratti ergitu si waraanneerra lafa keenya kan abaartu si waraanneerra biyya keenyatti bubbi'amaa kan kaaftu si waraanneerra lafa keenya yaaddoodhaan kan qabdu si waraanneerra hafuura keenya qabdee kan jirtu si waraanneerra dhukkubaan nu qabdee nu doorsisuu kan barbaadu si waraanneerra baadiyyaa biyya kanaarraa si waraanneerra kaabaa kibba biyya kanaarraa si waraanneerra magaalaa biyya kanaarraa si waraanneerra matatii daadaa gurtee kana deemtu si waraanneerra dhukkuba fi'attee kan dhufte si waraanneerra jireenya keenya jeequu kan barbaadu si waraanneerra eebba dhalootaa qabdee kan jirtu si waraanneerra daldala namootaa qabdee kan jirtu si waraanneerra akka namni hojjenne balbala namaa irratti waan hamaa kan dibdas hin qabneerra waan foolii hamaa qabu kana dhuguugne rukunneerra rukutameera hidhaame baalo dhaameera dhaame baalo dhaame dhaame matiraan 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 amantiidhaan keessa galaa warri suuqii qabdan warri mana hojii qabdan warri mana jireenyaa garaa garaa qabdan kan manni kee balbali keenitti waan haqame kan balbala kee irratti waan tortoraa waan foolii gaarii hin qabne kan godhame siif lafa gabaa kee siif lafa hojii kee siif lafa eebba kee gidduu kan dhaabate amma waraaname dhaame baalo waraaname dhaame baalo waraaname 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 waaqayyoof galannaa ta'u otoo inni xaragamu arkeera afurri waaqayyoo isa silolu isa eebba keenyaatu xaragee sirraa kaaseera isa yaaddoo sammuu si qabate waaqayyo sirraan naasiin jedheera isa qalbii si nyaatu waaqayyo sirraan kaasasiin jedheera isa abjuudhaan bineensaan waan adda addaan si lolaa bulu maqaa Yesuusin sirraa dhaheeraan dhaame dhaame matiraan dhaame dhaame matiraan dhaame dhaame matiraan dhaame dhaame matiraan dhaamera 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 sammuun dhaloota baay'ee bilisa ba'eera waaqayyo kana godheera finyoo hidhaa mudhii namaarraa jireenya namaarraa hiikamu waaqayyo ammaa kaasee hiikamsa geggeesseera afurri nagaa dhalootaaf hin kennama ibsaan biyya waaqaa hundumaaf hin ba'a abjuun kee abjuu gaarii siif ta'a abbaa moo'ichaa waaqayyo si godha hidhannoon hafuuraa immoo sinii dabalameera ayyaanni biyya waaqaa sin marseera gammachuuf hojii hafuuraa sin marseera. Hallelujah.
waaqeffadha gooftaa kana haala keessan keessaa baati lillee keessan dhageessaati. Galanni sifa ta'u galanni galanni sifa ta'u galanni galanni sifa ta'u galanni galanni sifa ta'u galanni utuu ati hin taane gara keenya silaa yoona hundumtuu badu keenya garuu gooftaa si qabanne laga ceene kanaafuu si faarfanna nu wal geenye utuu ati hin taane gara keenya silaa yoona hundumtuu badu keenya garuu gooftaa si qabanne laga ceene kanaafuu si faarfanna nu wal geenye guutuu guutuu godaan galata keenya guutuu 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 godaan faarfannaa keenya guutuu 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 godaan ilillee keenya guutuu 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 godaan faarfannaa keenya guutuu. Gooftaa koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu Yesuus koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu Gooftaa koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu Yesuus koo maqaan ilillee keessan na wajjin Gooftaa koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu Yesuus koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu guutuu guutuu godaan galata keenya guutuu 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 godaan faarfannaa keenya guutuu 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 godaan ilillee keenya guutuu 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 godaan faarfannaa keenya guutuu. Gooftaa koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu Yesuus koo ililleetti dabalatu Gooftaa koo Yesuus koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu. Galanni sifa ta'u galanni galanni sifa ta'u galanni ulfinni sifa ta'u ulfinni sifa ta'u gara jennu utuu ati hin taane gara keenya silaa yoona hundumtuu badu keenya garuu gooftaa si qabanne laga ceene kanaafuu warri isaa laga ceetan garuma jiraatamayyuu utuu ati hin taane gara keenya silaa yoona hundumtuu badu keenya garuu gooftaa si qabanne laga ceene kanaafuu si faarfan shubbisaatiif guutuu guutuu godaan galata keenya guutuu 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 godaan faarfannaa keenya guutuu 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 godaan ilillee keenya guutuu 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 godaan faarfannaa keenya guutuu. Gooftaa koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu Yesuus koo maqaan kee shubbisaati mee Gooftaa koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu Yesuus koo nagari jiraati mee Laga Yordaanosii sinceene gooftaa koo sinceene Yesuus koo sinceene har'a geenya seenee singeenye gooftaa koo singeenye Yesuus koo singeenye nagari jiraati laga Yordaanosii sinceene gooftaa koo sinceene Yesuus koo sinceene har'a geenya seenee singeenye gooftaa koo singeenye Yesuus koo nagaruma jira laga Yordaanosii sinceene gooftaa koo sinceene abbaa koo sinceene har'a geenya seenee singeenye Yesuus koo singeenye abbaa koo hallelujaa laga Yordaanosii sinceene har'a geenya seenee kanaaf si faarfannaa utaal kan kee kun baay'atee nu caale kan kee kun baay'atee nu caale laga Yordaanosii sinceene har'a geenya seenee laga Yordaanosii har'a geenya seenee kanaaf si faarfannaa utaal kan kee kun baay'atee nu caale kan kee kun baay'atee nu caale gadi jiraatu na wajjin guutuu guutuu godaan galata keenya guutuu 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 godaan faarfan maaltu jira mana keessa be guutuu guutuu godaan ilillee keenya guutuu 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 godaan faarfannaa keenya guutuu. Gooftaa koo maqaan kee nuuf haa ulfaatu Yesuus koo maqaan kee ililleetiniin gooftaa koo maqaan kee hallelujaa gadi jennu ammayyuu laga Yordaanosii sinceene Yesuus koo
sinjene arragenya sene sinjene goftako sinjene Yesus ko sinjene negar majati laga Yordanos sinjene goftako sinjene Yesus ko sinjene arragenya sene sinjene goftako sinjene Yesus ko laga Yordanos sinjene arragenya sene laga Yordanos arragenya sene kanam se farfana utal panche kumbayate nu chale panche kumbayate nu chale gutu godangala takenya gutu godang farfana kenya gutu godarin le kenya gutu godang farfana kenya gutu goftako matankenu valfatu Yesus ko ilile kesal tlarati goftako matankenu valfatu haleluya Rihoboti jedenu mogase dukana ifatinu bahase Rihoboti jedenu mogase dukana ifatinu bahase gofta kenya maluti balese Yesus kenya maluti balese gofta kenya maluti balese Yesus kenya malu haleluya jaljechu ndanenye jaljechu ndanenye jaljechu ndanenye jaljechu ndanenye jaljechu mali kanan jallisu balen kayen barrisu mali kanan jallisu balen kayen barrisu mali kanan jallisu balen kayen barrisu mali kanan jallisu balen garjirat laga Yordanos sinjene goftako sinjene Yesus sozocho arragenya sene sinjene goftako sinjene haleluya sinjene laga Yordanos sinjene laga Yordanos arragenya sene kanam se farfana panche kumbayate nu chale panche kumbayate nu chale gutu godangala takenya gutu godang farfana kenya gutu godarin le kenya gutu godang farfana kenya gutu goftako makankenu valfatu Yesus ko makanke haleluya goftako makanke Yesus ko haleluya amen la ra ba ba ulfinni Yesus sifatau guutuu dha qodaan galata keenya kiristaanni haalaan gadimbu haalaan immoo linka'u warri haala lalanii adeemanii kiristaana miti nu yeroo kamuu hin gammanna gooftaatti ibidda boba'aa keessas dhaabbannee gadda keessas dhaabbannee hin gammanna leenca Yihudaatti meenan gammada jedhaa guutuudha galanni keenyas galata hir'uu hin qabnu haleluuyaa ameen fidaa gooftaaf galata ammayyuu raala baabaa saana laba karaboobaa ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Inni afuura ofii isaarraa waan nuu kenneef nu isa keessa innis nu keessa akka jiraatu hin hubannaa jedha. Guyyaan irraa kuni guyyaa 10ffaa isa sadaffaa guutama afuura qulqulluu asuma irratti fixnudha. Kanaaf abbaan kumee dubbii Waaqayyoo dubbatanii gorsa waan afuura Waaqayyoo keessa isaanii kaa'es siniif laachaa turanii nuyi guyyaa keenya 10 isa waan fennuuf malee waa'ee afuuraa dubbannee finne miti dubbatamee sin dhumu amma waa'ee dhuma waldaan kiristaanaa namoonni yeroo ammaa kana afuura Waaqayyoof keessatti qabbaneessanii waan jiraniif akkasin afuura sin keessaa dammaqsitan warreen guutamne immoo akkasin dheebottanii guutama isaanii barbaadaniif sin kakaasuudhaaf dubbanne malee dubbannee finne miti yoo yeroo arganne yeroo biraa bal'inaan itti deebinee ilaaluu dandeenya. Caalaayyuu immoo bara kana rakkisaa kan ta'e
waa'ee hafuura qulqulluu itti fayyadama isaa wallaaluudha kan waldaa waaqayyootti kufaatii fide. Waldaa waaqayyoof kufaatii kan ta'eyyuu isadha wallaaluu sana. Iddoo baay'eetti akka hojii xibaaraa godhaniiru. Hojii xibaaraa fakkeessaniiru hojii hafuuraa kana. Kanaaf namoonni baay'een akka isaan hafuura qulqulluu hojii hafuura qulqulluu jibbaniif iyyuu akka isaan iddoo laanneef iyyuu sababa kan ta'e isa kana. Kanaaf yoo yeroo arganne yeroo biraa waa itti fayyadamu hafuura qulqulluu barsiisuu dandeenya. Amma garuu kanan isiniin jechuu barbaadu inni hafuura ofii isaarraa waan nuu kenneef nuyi isa keessaa Waaqayyo nu keessa akka jiraatu hin hubannaa jedha. Waaqayyoon keessa jiraachuu, Waaqayyo nu wajjin jiraachuu, Waaqayyo maal akka ta'e eenyummaa Waaqayyoo kan hiikee nu barsiisu hafuura wanta ta'eef Waaqayyoonis waaqessuu kan dandeenyu, Waaqayyoof sagaduu kan dandeenyus yoo hafuurri nu keessa jiraatedha. Yohannis 4:24 Waaqayyo hafuura jedha. Warri isaaf sagadanis immoo dhugaaf hafuuraan sagaduuti isaaniif ta'a jedha. Sagadni keenya sagada dhugaa ta'uu kan danda'u, waaqeffannaan keenya, lallabni keenya, kadhannaan keenya waaqeffannaa dhugaa ta'uu kan danda'u yoo hafuurri qulqulluun nu keessa jiraatedha. Kana achi walitti qabama namootaa ta'ee sibsabaadhuma ta'ee sagalee kan akkuma seenaatti dhaggeeffannee galla. Yoo hafuurri qulqulluun jiraate garuu seenaa ta'uu dhiiseetu hojii ta'a. Hojiitu nu gidduutti jalqaba jechuudha. Kanaafi humna hafuura qulqulluun guutamuu dheebodhaa. Guutamni gaaf tokko duwwaa miti dheeradheen gadda guyyaa gara guyyaattidha. Warri ammoo naatti hin guutamin jirtanis immoo kadhadhaa Waaqayyo isin guuta. Warri of keessatti dadhabsiiftan immoo isintu dadhaba malee hafuurri hin dadhabne dammaqsaa of keessaati. Hafuurri qulqulluun hin dadhabu foontu dadhaba waan ta'eef of keessaa dammaqsaa. Kanaafi itti fayyadama hafuura qulqulluu wallaaluun immoo akka nama abiddaan taphatuuti yookaan akka nama abiddatti fayyadamuu wallaaleeti. Abiddi buddeen nu bilcheessu kun yoo itti fayyadamuu wallaallee mana nurratti guba. Nu guba deebi'e. Kanaaf itti fayyadama isaa beekuun gaariidha. Yohannis 16 akka jedha dubbiin Waaqayyoo nan dubbisa iddoo tokko dubbiseen asuma irratti waa dubbadheen kadhannee dhaamna. Yesuus akkana jedhe Yohannis 16:13 kaase. Hafuurri dhugaan sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaatti isin geessa. Inni waan dhugaa dubbata malee of keessaa fuudheen dubbatu. Waan dhufuuf jirus isinitti mul'isa. Dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina kenna. Waan abbaan qabu hundinuu kan kooti. Kanaaf inni dubbii koo keessaa fuudhee isinitti mul'isa jedhee isaanitti dubbadhee jedha. Hafuurri qulqulluun gaafa gara keessan dhufu jedha. Gara dhugaa hundaatti isin geggeessa jedha. Dhugaa akka dubbannu, dhugaatti akka jiraannu, dhugaa akka hojjennu kan nu gargaaru hafuura gooftaa kanadha. Hafuurichi gaafa gara keenya dhufu wanta ta'uuf jiru nu hubachiisa. Dhugaa kaleessa dhageenya irraanfannes nu yaadachiisa. Bartoonni Yesuusii wajjin waggaa 3 walakkaa fooniin turaniiru. Isa gooftaan ittiin dubbate hin irraanfatani. Maaliif yoo jettan Yesuus Kiristoos gaafa du'eyyuu awwaala gidduu gaafa barbaaduu dhaqan ergamaan Waaqayyoo maaliif isa jiraataa du'aa keessaa barbaaddu isanni Galiilaatti isinitti hime yaadattanii ittiin jedhe hin dagatanii. Maaliif hafuurichi isaanii wajjin hin jiru waan ta'eef. Hafuurichi gaafa gara isaanii dhufu garuu isa gooftaan waggaa 3 duratti dubbatee barsiise hin yaadatan. Praaktikaali jireenya isaanii keessatti raawwate jechuudha. Hafuurri qulqulluun hin jiru taanaan dubbiin Waaqayyoo dhageenyu kun seenaa nutti ta'a. Yoo hafuurri Waaqayyoo dhufe garuu hojii nu keessatti hojjeta. Kanaafi guyyaa har'aa barsiisa guyyaa 10 waan qabnuufi asirratti fixneerra. Borii dhoksaa mootummaa Waaqayyoo baroota dhufuuf jiru hubachuu akka dandeenyuuf dhoksaa mootummaa Waaqayyooti kan ilaaluu jalqabnu. Kanaaf waa'ee hafuura qulqulluu kana irratti yaadaa dubbisaa irratti kadhadhaa hafuura keessan jiru kaasaa gooftaan isin gargaaru. Harkeenya ol fuunee gabaabsinee Waaqayyoon kadhannaa. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu. Araara keef tola keef gaarummaa keef irra waaqaaf lafarraatti maqaan kee ajajamu. Si galateeffanna ulfaadhu. Eessayyuu jiraattanii dhibee kamiin rakkina kamiin qabamtanii kan jirtan TV kana ilaalaa kan jirtan oomna dheega olichaatiin ajajeera bilisa baa.
bilisa baa aangoo du'aarraa sinii keera challenge irraa sinii keera qormaatarraa sinii keera balballi hojii keessanii kan cufame hiikeera fayyaa keessan hiikeera abjuu keessan hiikeera nagaa keessan hiikeera bara keessan hiikeera omna dheega Yesuusiin bless you bor yeroo akkasii deebinee wal agarraa eebbifamaa thank you